danda'u akkaataa jaalalli waan sanarraa si qabuu danda'u jechuudha. Kunis kana yoo nan jiru jaalalli hiriyaa lamaan gidduutti kan uumamu miirri jaalalummaadhaan yoo sitti dhaga'ame dhimma jaalala sana keessa jaalala hiriyummaa keessa galuu dandeessa jechuudha. Jaalala gara biraa kan laallu jaalala maatii immoo jaalala biyyaa kan laallu yoo ta'e dhimmi jaalala biyyummaadhaa sun kan kasi keessatti kan uumamu yoo ta'e waa'ee dhimma biyyummaa jaalummaa sanii wal qabsiistee waa'ee jaalala sanaa ibsuu dandeessa jechuudha. Jaalala maatiis kan ibsuu dandeessu jaalala maatii sun siif qabu silaa waan silaa maatiin sanaan akkaataatti jaalachuu dandeessuun keessa keetti kan dhaga'amu yoo ta'e jaalala maatummaa san kanatti uumamuu danda'a jettee kaa'uu dandeessa jechuudha. Jaalalli akka kootti kan inni ittiin uumamuu danda'u turtii jiruuf jireenyaa keessattis ta'uu danda'a. Walitti dhufeenya keessatti yeroo dheeraa irratti akkaataa itti wajjin turanii keessatti amala namaatiin bifa namaatiin akkaataa yaadni sun ilaalchanni namaaf qaburraan kan kee kabajanni nama sanaaf qaburraan kan kee keessa turtii keessa adeemsa keessa kan dhufuu danda'u jedhee yaada. Jaalalli karaalee adda addaatiin uumamuu danda'a. Hariiroon fakkeenyaaf yeroo tokko dhiiraa tokkaaf dubara takka gidduutti jaalalli yeroo uumamu tasuma imala irratti wal arganiin haaluma yaadamneen uumamuu danda'a. Walitti dhufeenya keessa uumamuu danda'a. Hojii irratti walitti dhufanii achi keessa wantoota waliin dabarsan. Fakkeenyaaf dubartii takka yoo baay'ee sitti tolaa deemu ta'e amalli ishee wanti si yaaddu waan baay'ee ilaalee nam tokko jaalala keessa kufuu danda'a. Akkasumas dubartiillee amala dhiiraa waan garaagaraa namni hundinuu ulaagaa mataa isaa qaba nama tokko jaalachuudhaaf ulaagaa san kan guutuu ta'e nama san wajjin hariiroo cimaa uumuu danda'a jaalalli karaa kanaan. Jaalalli akkamitti uumamuu danda'a jettee yaaddate? Okay, jaalala jechuun walitti dhufeenya keessa yeroo baay'ee wajjin turtee kaatee amma fakkeenyaaf hiriyaa wayii qabdaa jennu hiriyaa dubaraa garuu homaa kee miti walitti dhiyaattu jalqaba walitti dhiyaattu sanaan booddee ishee maal akka isheen taate hin bartaa waan isheen jaallattu hin bartaa isheenis waan itti jaallatte hin barti sanaan booddee baay'ee wal siqxu eega wal siqxanii booddee walitti dhufeenya keessan kun gara jaalalaatti jijjiiramuu danda'a jedheen ibsa. Mee jaalalli akkamitti uumamuu danda'a jettati? Jaalalli ammagaa yeroo uumama yeroo jennu aarsaa of gochuudha. Jaalalli maaliif jaalala jechuun inni ati jaalallee jaalattu suni jaalala inni uumta yookaanis immoo haala walitti dhufeenyaan yookaanis immoo bakkatti argiteen yookaan bakkatti barattutti akka kanaatiin jaalala uumta. Jaalala walitti dhufuu danda'a jechaadha. Jaalala akkam nama godha? Yaadaan dhiiga namaa hodha. Jaalalli waan baay'ee nama godha. Jaalalli ija namaa jaamsa. Egaa namni gaafa jalqaba wal baree jaalalatti seenu yookaan immoo namni akkaataa adda addaatti wal baruu danda'a. Bakka garaagaraattis wal argee wal jaallachuu danda'a. Kana gaafa jennu gaa bor waliin jiraadha yookaan immoo borna waliin turuu danda'a yookaan turuu dandeessi jedhee namni yaade tokko adeemsi isaa akkam ta'uu qaba. Nama sana akkamittiin adda baafachuu qaba. Nama sanatti immoo akkamittiin dhiyaachuu qaba. Jennee yaadota adda addaa kaasuu ni dandeenya. Keessaa dubartoonni egaa maqaa jaalalaatiin yookaan immoo dhiirrisa ta'uu dubartiin jaalalan naqabe jedha. Yeroo isaan miira isaaniitiin ka'anii dhuguma otoo mirkaneeffatiin waan hin taane keessa seenanii jireenya isaanii balleessan ni argina. Maqaa jaalalaatiin gaa miidhamuu barbaachisaa miti. Jaalalli waan nama miidhu waan hin taaneef jechuudha. Adeemsa nuti itti jaallannu adeemsa nuti keessatti dabarruutu murteessaadha waan ta'eef of eeggannoon kana gidduuttis barbaachisaadha. Egaa jireenya jaalalaa keessatti wantoota nuti keessa darbuu qabnu hedduutu jiru. Isaan kana irra utaallee jaalala keessa seennee yookaan nama nuuf ta'us ta'uu danda'a nama nuuf hin taanes ta'uu danda'a. Sadarkaalee keessa darbuu qabnu otoo keessa hin darbiin deemnee jaalala keessatti kufnee booda miidhamaa taane yerootti argamnu hedduutu jira. Kana gochuu dhiisuudhaaf ammoo of eeggannoon nuti gochuudhaa qabnu maal fa'i kan jedhu irratti nuti odeeffannoo xiqqoo qabanneeti jirra. Keessaa shamarran irratti kan nuti xiyyeeffannee shamarreen tokko dhiira waliin yookaan dhiira bor waliin hin jiraadha jettee yaaddu waliin walitti siquudhaaf maal gochuu qabdi yaada jedhu irratti kan nuti har'a fuulleeffanne. Jaalatte jechuun sotaan nadaamota jallisee deemuudha jaalalaan daawwata ijaarraa nam'eetu eebbaan taa'ulata ijaarraa nam'eetu eebbaan taa'ulata.
dhiyaachuu yommuu barbaaddutti wantoota ati beekuu qabdu. Jireenya ati jiraachuu barbaaddutti dhiira si waliin makatee jiraachuu danda'u fi si waliin jiraachuu fedhu barbaadi malee ejjennoo jireenya isaatiin, bifa isaatiin, qabeenya isaatiin, beekumsa isaatiin fi wantoota kana fakkaataniin waan si hawwateef qofa itti dhiyaachuuf janjabaatiin. Namni ilaalcha uumamaan qabuun alatti haalonni isaa kanneen biroon dhiibbaa yeroo fi bakkaatiin kan jijjiiramuu danda'u waan ta'eef ulaagaa filannoo keetii ta'uu hin qabu. Daddafanii kufaatii miiraa kufuun yeroo baay'ee amala dubartoota adda taasisu waan ta'eef dhiira garaan kee itti na'e harkatti dafteen kufin akkaataatti dhiyaannaa keetii suuta guddifadhu dhiiratti kabajaan dhiyaadhu fuula seeqaatti agarsiisaa yeroo xiqqoodhaaf of qabaa ija isaa keessa xiyyeeffattee yoo laalte suuta suutaan mo'amaa dhufee harka kee keessa siif seenuu ni danda'a. Nama jaallattu sanatti akka jaallattu mul'isuuf fedhii isaa eeguudhaan quunnamtii saalaatiin alatti jechuudha. Yeroo baay'ee isa waliin yeroo dabarsuuf haalota mijeessuudhaan ibsiif. Itti dhiyeenyi keessa obboleettummaa osoo hin ta'in gaa'ilaan waliin taatee jiraachuu kan barbaaddu ta'uu kee tooftaa barbaachisaa fayyadamuudhaan itti agarsiisi. Kunis kaadhimaa isaa ta'uudhaaf yeroo murteessitee eegaltee ergaa jaalala keetii dabarfachuu danda'uuf karoora kee fi miira keessa isaatii beekuudhaaf baay'ee si fayyada. Miira nama jaallachuuf eeyyamtee hawwachuu akka dandeessuuf daddaftee fedhii isaa hubachuu qabda. Kana boodas fedhii fi miira isaatiif deebii kennuu akka dandeessuuf fageenyarraa miirri jaalalaa fi fedhiin isaa akka guddatuuf haalota mijeessiif. Dhiira abbaa fedhe yoo ta'e iyyuu hamma isheen durbaa eeyyamteef irra darbee ishee irratti homaa tokko gochuu waan hin dandeenyeef ofii kee irratti miidhaa geessisus ta'e cimina kee dhugaa baasisuu kan danda'u addunyaa kana irraa si qofa akka ta'e hin dagatiin. Ilaalcha dubartoota irra jiru laalchisee dhiira cimaa kam keessayyuu dadhabbinni dhokatee jiraachuun isaan gaafachiisu. Kanaafuu dhiira tokkotti maxxanuun eeyyama kee erga ta'ee jalqabdee dadhabbina isaa duukaan bu'in dadhabbina isaa kanayyuu danda'uudhaan golguudhaanis keessumattuu jajuu fi ajaa'ibsiifachuudhaan wajjin jiraachuuf fedhiif dandeettii qabaachuu kee ibsiif. Kennaa kee kanattis gammadee ajaa'ibsiifachuudhaan siif booji'ama. Miidhaa naannoo jaalalaatti dhufu keessatti dhiirri dadhabaadha. Garuu seeqa durbaa yookaan ifa fuula ishee yommuu argatutti jireenya isaa kennaa godhee dhiyeessuun illee isan ga'u. Ta'us aarsaa kana baasuuf kan isa geessisu seequu kee, miidhagina gogaa kee fi qaamni kee alaan mul'atee eenyummaa kee ibsu wantoota ati ittiin boontu ta'uu hin qabu. Miidhagummaan qubaasaa dirree irratti qarshiidhaan kan gurguramu meeshaa gatii xiqqaa kan jijjiiramudha malee dhiira hidhee harkisee qabachuudhaaf ga'a miti. Miidhagina waliin garuu amanamummaan jaalala onnee nama haqaa ta'uu obsii fi beekumsi sabummaa ati qabdu amaloota ati ittiin beekamtu siifa ta'an eenyummaa kee amaloota kanaan beekamuun gargaaramuudhaan jaalala keessa keetii akka nadhii dammaa onnee qulqulluu keessaa gadisaaf yaa'uun dubbii dhugaa fi mi'aawaadhaan yeroo hundumaa miira isaa dadammaqsitee akka inni abjuu si jechuu fi si hawwuu keessaa hin dammaqne gootee dhiira jaallattutti siqachuu fi ofitti butuuf yaali. Kennaa qarshii yookaan baay'ina qabeenya isaatiin booji'amtee dhiira tokkotti siqachuu yookaan jaallachuu ni dandeessa ta'a. Qarshiin kennaa uumamaan siif kennamee ol siif kaasuu hin danda'u. Inumaayyuu si madaalchisa, shaqaxa si taasisa. Kanaaf iyyuu kan ati jaallattuu fi itti dhiyaattu eenyummaa isaatti malee faayidaa isarraa argattutti ta'uu hin qabu. Jaalalli shaqaxa qarshiin itti baafamee bitamuu danda'u miti. Erga qarshii fudhattee booda wal quunnamtiin lamaan keessan gidduutti ta'u madaala jaalalaatiin madaalamuu hin danda'u. Kun hin ta'u. Dargaggeessa tokko jaallattee gara kaadhimummaatti sana boodas dheebuu fedhiiwwan adda addaatiin jaalala ijaartanii hidhaa jaalalaa umurii guutuutti otoo waliin hin darbiin dura gaaffiiwwan barbaachisoo ta'an tokko tokko deddeebitee mataa kee gaggaafachuun deebii quubsaa argachuu qabda. Gaaffiiwwan sana keessaa kanneen bu'uura ta'an namoota hedduu keessaa gurbaa kanatti akkan dhiyaadhuuf wantoonni na hawwatan maal fa'i? Qaama ala isaatiin raa'u. Fakkeenyaaf sadarkaa barumsa isaati, dandeettii dubbiin ni qabu, ejjennoo isaa, akkaataan uffannaa isaa, suurraaf simboo isaa, miindaan isaa, qabeenyi isaa hundumtuu eenyummaa isaa bakka bu'a yookiis eenyummaa isaa isa keessaa kan lolaan hin diigne. Fakkeenyaaf sirna naamusa isaa, akkaataa laalcha isaa, nama kabajuu isaa, gad of deebisuu isaa, haqummaa isaa. Ulaagaaleen ati ittiin isaaf booji'amte lakkoofsaan hedduu yoo ta'an iyyuu ibsa bakkee isaatii caalaatti eenyummaan isaa inni keessaa jaalalli kee milkaa'ee umurii guutuu jabaatee kan itti fufu akka ta'uuf amansiisa ga'aa siif laatu. Erga wal jaallatanii booda rakkoo miira walitti bu'insa uumuu irraa of eeggachuudhaan waqtiilee dheeraadhaaf wal jaallatanii erga turtaniin booda amala walii shaakaluu fi gad fageenyaan wal baruun walitti gammaduu fi wal bashannansiisuu waan uumuufi. Adeemsa jaalalaa irratti fakkeessaan oduu baay'ee odeessuun amala waliin hin uumamin yeroo gabaabaadhaaf uffachuun tasumaan barbaachisu. Amalli keenya dhokatee ture akka biiftuu ganamaa suuta suutaan mul'atee yeroo argamaa adeemu hiriyoota kee fi hawaasaatitti gidduu jiraattu biratti kabaja kee irratti miidhaa waan geessisuuf amalli fakkeessaa akka sirraan mul'anneef eeggannoo guddaa godhi. Eenyummaa kee dhoksuuf akkaataan dubbii ati filattu
jechoota filannaan kee akkaataa uffannaa kee fi gochawwan kumaan lakkaa'aman cimina kee agarsiisuudhaan yoo mul'atan illee dhugaan jiru waqtiilee fi bakka isaanii eeggatanii bakkeetti ba'uu ni nafu. Kunis umurii hawaasaa wajjin jiraachuuf siif kenname qophummaa fi gaddaan akka ati dabarsitu si taasisa. Keessumattuu eenyummaa keessa dhokatee ture yommuu hubatu dhiirri jaallatee si fuudhuuf murteessee ture waa'ee keetiif keessa isaatii iddoon inni qabu kan nama jibbisiisu ta'a. Kanaafis amma dandeessitti eenyummaa kee innatittiin uumamte ibsa jireenya keetii haa ta'u. Eenyummaa kee isa sirrii kanaan dhiira jaallattee tokko hawwachuun dandeessu taanaan sittaaf. Addunyaan keenya yeroo hundumaa namoota injifannoo gonfatan qofa otoo hin ta'in namoota mo'amaniinis guutee kan dhiphatu akka ta'e yaadadhu. Har'a dorgommii tokko irratti kan injifatamte.